الله يا ربي يا مولاه له الملك وحده لا شريك له الله الله يا ربي يا مولاه له الملك وحده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغ السلام بك جرتني تنيجو بيسبوني هذا كيا راس وكوبا بابا كان كيستي دين إسلام أبونا كانت في أسكيه ديني كن نبرتيو مالف لافاتي كان جرو إن شاء الله كان يرد بتشو برادو درسا بلغن كو إسلام ورا ربي إسن جالتي إسن مرفتي دين إسلام كان سيوفتي الحمد لله أما ربي لما أسوكرا ديني كان رجرو ديني كان أفكاب سايبور فول ربي تملكا وربي نوع تاسسون ونرمه إخواني قافتي إني قالوا دين الإسلام قوة الله فنتفكاتا دين النتي هرق لافاتي أرقني نغرتي والله ففكاتي هرم مني كافرة amantaa islaamaa kana balleessinaa masjidni baay'atee daa'iin heddummatee warra quraana qaroo heddummatee kanaafuu balleessuu qabna. Diiniin kun biyya keenyas dhuunfate kanaafuu diinii makana lafarraa balleessuu qabna jettee kan gamaaf gamanallee afaaniif biyyaaf wal jijjiirte malee kaayyoon jalaa tokko jechuudha. Diin rabbii gaarii nuuf kenne kana uummatni har'a ni balleessinaa jettu kuni akka laafaatti dhufee haskee itti fakkaate. Wallahi diinni akka laafaatti hin dhufne. Lubbuu dhiira meeqatutti dhangala'e, qabeenya meeqatutti bade, gurguddaa meeqatutti lubbuu ofii dhabe, meeqatutti qabeenya ofii dhabee diinii kana nuun gahan. Laakiin faabshoo yaa uummata islaamaa tika diinii rabbii ofitti fudhatee jira. Quraana isaa eeguuf tiksuuf rabbiin namatti hin laanne ofitti fudhate. Innaa nahnu nazzalna dhikra wa innaa lahu lahaafidhuun jedha. Quraana nutu buuses nutu eegas jedha rabbiin. Wallahi kan biyya keessaas kan biyya biraas akka gochaa isaan godhaa jiraniif rabbiin silaa kan dachii kana isaanii gadi kutuudha. Kan dachii kana isaanii balleessuudha rabbiin. Laakiin akka rasuulli rabbii jedhe alayhi salaatu wassalaam inna allaha la yumli lilzaalimi fa idhaa akhadahu lam yuflithu jedhe rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam. Rabbiin faajira, faasiqa, zaalima, kaafiraa fi mushrika guyyaa itti qaba. Beellama itti qaba rabbiin hanga qabutti hin deebi'u laata gaabbanii. Shinawanii deebi'uu laata jedhee rabbiin beellama itti qaba. Garuu ammoo gaafachi isaan qabe eenyullee qabaa rabbii jalaa isaan baasuu hin danda'u. Namni qabaa rabbii jalaa isaan baasu eenyullee hin jiru. Kanarra aangoo isaan humna isaa kana abdatee akka fedhe uummata islaamaa dararaa diinii kana balleessuu barbaadu gaafa rabbiin itti isa qabe wanti inni abdatee har'a ittiin akkas ta'u kun isa hin oolchu qabaa rabbii jalaa. Qabaan rabbii jabaadha. ammallee warra biyya keessaa fi biyya biraa ummata islaamaa dararaa jiru rabbiin isaan haa qabu qabaa isaatiin. Abshiruu ikhwaanii fillah rabbitti wanti guddatu hin jiru subhaana. Mee taarika darbe keessa deebinee haa ilaallu. Akka itti diiniin islaamaa kun dhufee haskee guyyaa gaafa lola badrii sana meechi deebinee haa yaadannu. Gaafa lola badrii gaafa uummanni islaamaa quwwaallee hin qabne gaafa uummanni islaamaa heddumminallee hin qabne uummanni kaafiraa jabina qabaachuu waliin qabeenya qabaachuu waliin diinii kana balleessina jedhanii islaamummaa yeroo sana reef lafaa ol bahaa jira. Hin balleessina jedhanii guyyaa gaafa lola badrii wanti jarri hin dalagin hin jiru. Gaafas uummanni islaamaa nama 310 wahii qofa kana waliin lallaafoodha. Yaabbiin isaanii gaala 70 fi farda 2 malee sabaa tokko isaa waliin hin jiru. Laakiin uummanni mushrikaa gurguddaa mushrikaa warra akka Abu Jahal faa, Umayyaa ibn Khalaf faa, akka Abu Sufyaan faa, Walid ibn Mughiraa faa kan qabeenyaanis quwwaanis beekamte. Gaafa sana nama walitti qabanii nama 1,000 ta'anii yaabbii 100 fudhatanii laal uummanni islaamaa 310 wayi. Yaabbiin isaanii itti loluuf deeman fardaa fi gaalaa wajjin 72 qofa. Osoo lolli badrii hin eegalin deemanii dirree lolaatti qalanii farshoo naqanii dubartii baasanii ijoollee babaafatanii xiqqaa guddaan bahee dirree badriitti achitti caffaranii dhiichisanii islaamummaa Muhammad deemuun kana har'a yoo nuti lafarraa hin balleessinii guyyaa nuti waan Muhammad qabatee ittiin deemu kana guyyaa nuti waan Muhammad qabatee ittiin deemu kana quraana isaallee guyyaa har'aa balleessinaa. Eegasii nagaadhaan teenye taabota keenya gabbarraa Muhammad har'aan booda hin jiru. Quraan inni rabbi irraa bu'ee jedhurre har'aan booda hin jiru. Nuti quwwaa qabaa jabina isaan caallaa heddumminaan isaan caallaa waa maraanuu isaan caalla jedhanii akkasitti bahan.
lolli badrii guyyaan gahee lolli eegale. Rabbii subhaanahu wa ta'ala baay'ina namaa hin laalu, jabina namaa hin laalu, rabbiin qabeenya hin laalu. Aakhira kuffaara Qureeshii gurguddaa gaafasii akkasitti rabbi cabsee harka musliimaatti galchee gurguddaan jiraachitti dhumatti. Gandi Makkaa ganda gaddaa taate, gandi guutuun sharaa hidhatanii gadda taa'uu eegalte. Abu Jahal kan namni ana jettu natti haa dhuftu jedhee dhaadataa ture. Gurguddaa akka isaa kan akka Umayyaa bin Khalaf kan rasuula rakkisuudhaan beekame alayhi salaatu wassalaam achitti dhumate kulliin ishiidha. Kanaaf abshiruu kan ammaa kun wasafamtuun laaftuun ammaa kun ammoo wallaahi diinii fi quraana dhiisi waa tokko gochuu hin dandeessu. Quraana yoo kan gubdu taate quraana rabbii waraqaarra gubdi malee qoma namaa keessaa hin gubne. Alhamdulillahi rabbil alamiin quraana warra harfiidhaan qoma keessaa qabu qabna nuti. Alhamdulillah. Laakiin yaa nama diinitti kaatee yaa nama diinii rabbii balleessuudhaaf kaatee taa'isii fooyya'arraa deebi. Seenaa warra si duraa iyyaafadhume. Sidhiisiitiif raa'uunaa afaan warri qabeenyaan ol kute humnaan ol kute diinii balleessina jedhayyuu aakhira jaraa fi halaakamte. Gurguddaa akkasii ilaali. Kan akka mootii Kisraa, mootii biyya Room Muhammadii fi diinii isaa balleessa jedhe ofii isaatii bade. Namruud namichi jedhamu diinii Nabiyullaahi Ibraahim alayhi salaam lafarraan balleessa jedhe wanti inni hin goone hin jiru. Ani rabbi jedhaa ture. Rabbiin isa balleesse bookeedhaan. Yaa warra diiniitti kaatee wallaahi halaakni kan kee dhiyoo jira. Kan teessuma kee abdattee qabeenyaa kee abdattee jabeenya kee abdattee kaatellee siif teessuma keellee rabbiin bakkatti si haa dabarsu. Warra si fakkaatullee si waliin haa dabarsu rabbi. Dhaabbadhu siif wayyaa. Kanaaf yaa uummata islaamaa abshiruu wallaahi diiniin abbaa jabaa qaba. Osoo baduuti gaafa guyyaa lola badrii sana bada. Guyyaa badriiyyuu rabbiin xiqqeenyummaa uummata islaamaa kanaan warra silaa nuti jedhu rabbiin halaakee ishee balleessee ummatni mushrikaa kan qooftee machooftee gaafa sana 70 bakkatti dhumatti akka sareetti boolla tokkotti ishee guuran. 70 immoo booji'anii akkasiin cabsanii harkatti galfatan. Warroonni amma diinii balleessina jettanii kaatan isinillee kanumaaf jirtu wallaahi. Diinii islaamaa tuqee namni tokko najaa hin baane eenyullee immoo najaa hin ba'u. Kanaaf namni gaafa halaakamuudhaaf gaafa baduuf ka'e quraana rabbiitti bu'a, ummata islaamaatti bu'a. Har'a miti kun aadaa warra durii irraati. إلى حراس موقس متجرم. اللهم يا رب يا قوي يا عزيز يا جبار أنت القائل يا رب ولو كثرة أن الله مع المؤمنين. كافر فاسقني مشركني وصو حقم هدومتي حقم قوة كباتي أني ورنتي عمني ور قرآنك يجهلتي ولين مجرجتي أمة إسلام يا رب كسندرنت بالمفجرات ورديني كبليت سداب لفاكات الراحة لك يا رب. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.